السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا جالسنتوني هردفتوني برسيسا ورما الحمد لله أنا نجاكوت نجاني كي خنجار الله هم كبجادا بكجرت مرة سناقو دعوتهم كي فيديو أراكنا كيساتي آبي أجايبا آبي هارا وروتا داتا فايدم تاني فكاسما ور واي فاي فايدم تنلين آبي كان يوتي فايدم تاني جودا آبي كوني هدو تكسين فايدا واحد دودا في سنجار غاري جودا كيساتو ور داتا فايدم تاني جودا آبي كوني هدو اسمبر باشيسا آبي فايدا قدو اسنف كابون اسمبر سيس egaa daawwattoota kiyyaa yeroo tokko tokko yeroo bilbila keenya irratti waan garagaraadhaa fayyadamnu yookiin yeroo bilbila keenya irratti waan tokko tokko ilaallu jechuudha daataan keenya yookiin intarneetiin keenya jechuudha hedduu tokko dadhabaa tahee laafaa tahee bilbila keenya sanillee akka hin fayyadamne nu godhee nu jibbisiisa jechuudha hedduu takka daataan keenya osuma shabakaan jiruuti dadhabaa tahee akka nuyi waan ilaalu turresan yookiin waan bilbila keenya irratti fayyadamaa turresan akka hin fayyadamnellee nu jibbisiisee nu dhorka jechuudha isin galee networking keenya yookiin internetiin daataa keenyaadha jechuudha hedduu tokko dadhabaa ta'eeti mala nu wallaashee jechuudha har'aan tana aappiin har'a isin barsiisu deemu jechuudha kana hundaaf kan furmaata isiniif kennudha jechuudha amma booda internetiin keessan yeroo tokko tokko isin jala dadhabee isin aarsu jechuudha amma booda akka gaariitti yeroo hunda akka barbaadanitti interneeta keessan fayyadamuu dandeessan jechuudha saffisa ajaa'ibaatiin jechuudha salphumatti interneetiin keessan yeroo isin jala dadhabee jechuudha interneetii keessan maaltu akka isin jala dadhabse aappii kanaan salphumatti adda baafachuu dandeessanii akkasuma salphumatti furmaata saadhaa argachuu dandeessan jechuudha yeroo sanitti interneetii keessan sirreeffachuu dandeessan jechuudha hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatinaadha yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik godhaadha achi booda all kajettoon irra kayyadhaadha viidiyoo keenya nan baay'ee dargee kan rafaa deemu laayik godhaadha barumsan garaadha isin darbee YouTube channel keenya jala seenaadha viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaan sinin jaa hayyee daawwattootaan kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa daawunloodii godhatan yookiin bakka irraa gadi buufatan diskiripshin booksii viidiyoo malaalaa jirtan kana jalaan isiniif ka'a diskiripshin booksii jechuun warroota BNF as kilik gootanii fi as jala argatan jechuudha liinkii as jala argatan kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu hayyee daawwattootaan kiyyaa achi booda haala kanaan weebsaayitii kanarra sin fida achi booda asirra gadanii buutu suuta asirra gadanii deemtu asirra gad deemtaniituma jechuudha sirritti nafaana turaadha as jalatti daawunlood ka jiru yookiin as tokko daawunloodii buufadhaa ka jiru daawunlood ka jiru irratti kilik gootanii achi booda alaatuu pilaastoorida sin fida achi booda yeroo pilaastoorida sin fida jechuudha daawunloodii godhatan jechuudha anama daawunloodii godhadhee waan akka buusuun irraa hin eeggamu isin ni buufatan jechuudha yeroo buufatan open irratti kilik ni gootanii achi booda haala kanaan isiniif banama achi booda get startii kilik gootu achi booda go to settings ka joona klik gootaniiti eeyyama kan taniif jechuudha eeyyama kan taniif aappii san as keessaa barbaadaniiti aappii sun kun kana ture jechuudha raayitii haala kanaatti bantaniiti eeyyama kan taniif of duuba deebitu ammallee next klik gootu ammallee alloo gootu egaa daawwattootaan kiyyaa achi booda haala kanaan isiniif banama jechuudha haaluma asirratti margaartan kanaanii hayyee daawwattootaan kiyyaa achi booda haala kanaan intarneetii hanga fayyadamtan hundumaa asolitti bakka tokkotti waan ji'a kana fayyadamtan matarratti isiniif baasa jechuudha ammallee jalarratti jechuudha tuktukiin intarneetii keessan hamma isin jala nyaate hamma meegaabaayitii meeqa yookiin geegaabaayitii meeqa amma fayyadamtan hundumaa adda isiniif baasa jechuudha asirratti akkuma argaa jirtan asolitti illee kan oli baasaa jira jechuudha as jala deemtanii hunda adda baafachuu dandeessa jechuudha amma inni jechuu barbaade kana isin agarsiisu qofaa osoo hin taane amma akkuma asirratti isin jechuudha yeroo tokko tokko intarneetiin keessan isin jalaa dadhabaa isin jalaa laafaa ta'a jechuudha isin galee osuma waan garagaraa fayyadamtanii jechuudha intarneetiin keessan isin jalaa dadhabee waan ilaaluu turtassan illee akka hin ilaalle isin godhee isin aarsee isin jibbisiisa jechuudha salphumatti yeroo akkasii kana jechuudha yeroo intarneetiin keessan isin jalaa laafe isin aappii kanarra dhufuudhaan jechuudha wanti gochuu qabdan asirra seentaniituma jechuudha appilikeeshinoota asirratti argaman kan intarneeta keessan geegabaayitii guddaa nyaate bulko irraa gootan isin galee kan fayyadamuuf deemtan san yookiin waan ilaalu
ilaaluuf deemta san qofaa dhiiftaniiti appilikeeshinoota kaan buluka gootan yeroo saniif qofaa jechuudha. Isinii galee haalli itti buluka gootan jechuudha salphaadha. Fakkeenyaaf tuktukitu nama asirratti irra guddaa intarneeta kiyya nyaatee intarneeta kiyya buututti jira jechuudha. Kun intarneeta kiyya dhadhabsaa jira yookiin laaffisaa jira jechuudha. Isinii galee akkaan waan gargarallee yeroo waan gargarallee ilaalu kan na jalaa dhadhabsaa jiru fakkeenyaaf tuktukiidha jechuudha. Isinii galee amma wanti gochuu qabu salphumatti tuktukirratti kilik godha. Kan tuktukii kanaan buluka godha jechuudha. Haala itti buluka gootan as jalatti network access allowed jedhamu jira. Asirratti immoo geengoon takka jirti asirratti kilik gootan. Achi booda haala kanaan amma tuktukii buluka goona jira jechuudha. Isin galee amma tuktukii kana waan buluka gooneef jechuudha. Intarneetiin isin jalaa silatti dadhabe sun jechuudha amma sirriitti isiniif dalaga jechuudha. Isin galee maaliif silatti duraan waan tuktukiin tuni butaa turteef jechuudha. Fedha tuktukii haa ta'u fedha yuutuubii haa ta'u fedha waan feesbuukii haa ta'u waan isin jalaa buutu san waan isin intarneeta keessan haalaan isin jalaa nyaata san buluu godhuu qabdan jechuudha. Isin galee yeroo saniif akka daataan keessan saffisaan isiniif hojjetuuf jechuudha yeroo amatti. Yeroo immoo buluka irraa hiikuu barbaadan aappii isinirra yeroo galtan inni ofuu buluka hiikkataa yoo barbaadan immoo asumatti kilik gootanii irraa hiikuu dandeessan. Isin galee kanaafuu aappii kana faayidamaati. Yeroo intarneetiin keessan isin jalaa laafee siistama kana faayidamaadha jechuudha. Akkasuma salphumatti intarneetii keessan jechuudha hamma faayidamtan asirratti koontirool gochuu dandeessan jechuudha. Isin galee yuutuubiin keessan hanga akka fixee walumaa galatti immoo meeqa akka faayidamtan ji'a kanatti yookiin bulee ammanatti meeqa akka faayidamtan hundumaa jechuudha asirratti koontirool godhatanii beekuu dandeessanii barullee dandeessan jechuudha. Waa baay'eedhaaf aappiin kun nama faayida jechuudha. Tokkoffaa akkuma asirratti isin jee intarneetiin keessan yeroo isin jalaa laafee jechuudha. Inni tokkoffaan waannichi kana jechuudha. Faayidaan guddaan isaadha jechuudha. Haala sanii appilikeeshinii asirratti argaman hunda buluu gootanii waa ilaaluu turteessan ilaaluu dandeessan jechuudha. Isin galee itti aanuudhaan intarneetiin meeqa akka faayidamtan meeqa akka fixxan yookiin meeqa akka ji'atti isin gahu asirratti koontirool gootanii adda baafachuu dandeessan jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa kanarraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagatinaadha. Akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan raafaatu laayik sheer waliif godhaadhaa barumsa birootti na golti deebinuutti waan hordoftaniif galatooma.